Sadaasa afur bara 2023 shamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan keessatti hidhaa ajjechaa fi gudeeddiin jabaachuu jiraattonni dubbatan. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Duutni akka hiree saba Oromootti ilaalamuun sabaaf sablammoota Impaayera Itoophiyaa keessaa addatti sanyiin duguuggaa Oromoo irratti raawwachaa kan jiru waraanni Koloneel Abiyyi Ahmed bakka deeman hundatti shamarran Oromoo dirqiin gudeeduu miseensota maatii ajjeesuu fi gariin ammoo qabuun reebicha irratti gaggeessuun hojiin ala taasisaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Haaluma kanaanis jiraataa godina Qellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan ganda Tuulamaa Canqoo bakka addaa Birbir garee 11ffaa keessatti kan argamu abbaa maatii daa'imman lamaa obbo Ibraahim Muhammad Said kan jedhamu Sadaasa 2023 bakka ijoolleen qeerroo jiran nu geessi jechuun waraanni faashistii PP yeroo dirqamsiisanitti bakka isaanii ani humaan beeku sababa jedhe qofaaf akka ajjeesan jiraattonni dubbatu. Akka jiraataan ona Hawaa Galaan himetti jiraata maganda Tuulamaa Canqoo kan ta'e namoota maqaan isaanii obbo Amin Abdallaa, Ibsaa Abdallaa fi Ahmed Bayyaan jedhamanis qabuun waraanni goolessaan PP akka fuudhanii deemanii fi dabalataanis torban kana keessa qofaa shamarran 15 waraana PP'n gudeeddamuus ibsan. Akkasuma shamarree Orjii Ahmed Muhammad kan jedhamtu ganda Canqoo irraa Adam Eerii kan jedhamu ganda 21 irraa ergaa qabamanii torbee lamaa ol ta'aniiru jechuun hanga ammaattis eessa akka geeffaman hin beekamin jiraachuus dabaluun ibsa. Aanaa Cawaaqaa keessatti doorsisni maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun gaggeeffamaa jiru jabaachuu jiraattonni dubbatan. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Akka guutuu Oromiyaatti gochoonni jibbisiisoon karaa caasaa murni bilxiqinnaa uummatatti bobbaasuun saamicha hidhaa ajjeechaa dabalate. Doorsisa waraanni sirnichaa raawwataniin uummanni Oromoo hanga qe'ee fi qabeenyaa isaaniirraa godaanuutti ga'aa jiru. Haaluma kanaanis godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa Araddaa Baabiiftuu keessatti onkololeessa 29/2023 jiraattota maqaa walga'ii jedhuun kan baasan humnoonni waraana maafiyaa PP kun waboo waliin hojjettu bakka sochii keenyaa hordofuun heeruu kennituuf jechuun hawaasa bal'aan isin fidna jedhanii hiraarsaa turan jedhu. Dabalataanis dhukkubni yeroo ammaa akka guutuu Oromiyaatti hawaasa fixaa jiru dhukkubni busaa aanaa Cawaaqaa keessatti akka babal'atee jiru kan heeran jiraattonni furmaata waaraa nuuf kennuu irra manneen yaalaa dhuunfaa fi hospitaala keessaa qorichoota guuruun namoonni hedduunis dhibee kanaan miidhamaa jiraachuu maddeen dubbatu. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Dawoo keessatti namoota nagaa siyaasarraa bilisa ta'an nama 3 qabuun hidhanii jiraachuun beekame. Jaalimoon Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Uummata Oromoo baraan ajjeesaa fiidhaa mootummoonni abbaa irree yoona kan ga'an yoo ta'u, uummanni Oromoos dachee abbaa isaa irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun guyyaa guyyaanidhaa daangaa hin qabneen adabamaa oolu. Sirnichi namoota nagaa hojii adda addaa hojjechuun jiru idilee isaanii fooyyeffachuuf carraaqqatan sobanii maqaa siyaasaa jala buusuun hidhaaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni dubbachuun Kibba Lixa Shaggar aanaa Daawoo ganda Diimaa Jalluwaan keessaa namoota maqaan isaanii Biraanuu Daandanaa fi Warquu Gonfaa jedhaman gaafa Sadaasa 2023 namoota daldala dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiraatan qabuun mana hidhaatti galchanii dararaa jiru. Haanichuma ganda Qancaraa Aliitoo jedhamu keessas dheengadda jechuun Sadaasa 2023 nama nagaa Warquu Gonfaa jedhamu hojii rifeensa sirreessuun kan jiraatu yoo ta'u, waraana bilisummaa Oromoo nyaata nyaachiste jechuun mana isaatti fuudhuun waajjira poolisii aanichaa magaalaa Buusaa keessatti hidhan jedhu. Akkasuma gandoota kanneen kana keessatti doorsisni hidhattoota sirnichaan geggeeffamu jiraattota irratti hammaachuu dubbachuun namoota nagaa irrattis reebichi raawwatamaa jira jechuun himan. Godina Arsii Ba'aa aanaa Leemmoo fi Bilbiloo fi Arsii Lixaa aanaa Eeban Arsii keessatti maqaa ilmaan keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun namoota nagaa hidhaatti guuraa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Hidhaa akka meeshaa waraanaatti kan itti fayyadamaa jiru murni bilxiqinnaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu ijoo dubbii isaanii godhachuun lammiilee nagaa siyaasa hin beekne hojii isaanii irraa hidhanii dararaa jiru. Haaluma kanaan Arsii Ba'aa fi Lixa keessatti yeroon kun yeroo itti midhaan ooyiruu isaanii irraa haammatanii galfatan yoo ta'u, waqtii kanattis murni bilxiqinnaa gufuu itti ta'uun namoota nagaa mana hidhaatti naqee dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Haaluma kanaan Arsii Ba'aa aanaa Leemmoo fi Bilbiloo ganda Qoomaa Walqixxee keessatti namoota nagaa maqaan isaanii Hirphoo Horaa, Abdullii Horaa,
Kadir Jaarsoo fi Galgaluu Tibbeessoo ganda Kojii Kaaggaa keessa waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitu jechuun akka hidhantu dubbatama. Oduu miidhaan wal qabatuun Arsii Lixaa aanaa Eeban Arsii keessatti walitti fufinsaan gandoota akka Argaddaa Shaldoo, Bukuu Waldaa, Dawwee Sanbarroo, Roggicha, Dagaagaa fi Shophii Bultumii keessa jiran irraan nama maatiin isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru tokko osoo hin hambisiin abbaa fi haadha akkasumas obboleewwan hidhaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Mana hidhaa keessattis gaaffin isaan hanga ammaatti gaafataman kan hin jirre yoo ta'u, namoonni mana hidhaa keessatti argamanis maanguddootaa fi daa'imman keessatti akka argaman kaasuun rakkoo fayyaatiin wal qabateenis miidhamaa jiraachuu dubbatu. Akkasumas hidhaa fi reebicha karaa seeraan alaa irratti raawwatamu kana baqachuun qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisuun gara magaalaa fi firoota isaaniitti baqachaa jiraachuus dubbatu. Uummanni baadiyyaa Oromiyaa harka caalu hojii qonnaa irratti bobba'uun kan of jiraachisan yoo ta'u, yeroo itti oomisha isaanii kana bakkeerraa galfatanitti mana hidhaatti galchanii dararuun egeree uummatichaa yaaddessaa akka ta'us dabaluun dubbataniiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallaa gareen isaanii waan danda'amu hundaaf qophii ta'uu dubbatan. Jaalboora Addunyaa dabalata qaba. Hoogganaan Hizbullaa haasaa kallattii kaleessa dhimmoota adda addaa irratti dubbataniin namni waraana naannichaa ittisuu barbaadu waraana Gaazaa irratti geggeeffamaa jiru dafee dhaabuu qaba jedhan. Hoogganaan dubbii isaanii namoota baay'een daawwatamaa ture Nasrallaan filannoowwan cufaaf banaa ta'uu fi gareen isaanii Hizbullaan waan danda'amu hundaaf qophii ta'uu dubbatan. Ameerikaan dooniiwwan waraanaa naannichatti bobbaasuu ishee irratti haasaa kan taasisan Nasrallaan Hizbullaan kanaan akka hin sodaachifne himan. Haasaa isaanii keessatti mata dureewwan beekamoo tuquu itti fufuun hoogganaan Hizbullaan kun gama Libaanos irratti tarkaanfii Israa'el Gaazaa irratti fudhattu akkaataa itti fufeen lolli daran ammaachuu akka hin oollee dubbatan. Nasrallaa itti fufuun Hizbullaan guyyaa guyyaan hojii isaa daran cimsuun Israa'el humna ishee Gaazaa yookiin Weest Baankii dhuunfatame osoo hin taane naannoo daangaa Libaanositti akka tursitu dirqisiisaa jira jechuun lola kanatti onkoloolessa 8 guyyaa Hamaas haleellaa tasaa kibba Israa'el irratti baneen booda akka ta'e himaniiru. Guyyaa guyyaan humnoota Israa'el waliin daangaa Libaanos irratti dhukaasa wal jijjiiruun xiqqaa fakkaachuu danda'a garuu baay'ee barbaachisaa ta'uu dubbachuun bara 1948 irraa eegalee kanaan dura hin argamne jechuun hanga ammaatti qabsaa'onni Hizbullaa 57 ajjeefamuu isaanii Nasrallaan mirkaneessee jira. Nasrallaan biyyoota Arabaa fi Musliimaa lola Gaazaa irratti geggeeffamaa jiru dhaabuuf waliin hojjechuu qabu jechuun hoogganaan Hizbullaa wanti amma Gaazaa keessatti ta'aa jiru akka waraana kanaan dura akka hin taane lola murteessaadha jedhanii waamuun namni hundi itti gaafatamummaa akka baatus gaafatan jedhan. Nasrallaan kaayyoo lama ka'a. Inni tokkoffaan waraana Gaazaa dhaabuu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo Hamaas lola kana irratti injifannoo akka argattu gochuudha. Hanga ammaatti Nasrallaan haasaa isaa keessatti Hizbullaan gara fuula duraatti maal gochuuf akka karoorfattee hin agarsiisne. Kana malees waraana Gaazaa keessatti raawwatameef guutummaatti itti gaafatamummaa kan qabdu US jechuun kan himate yoo ta'u, Israa'el meeshaa hojii raawwachiiftu qofaadha jedhan. Akka hoogganaan Hizbullaa Nasrallaan jedhetti Israa'el lammiilee ishee karaa wal maree qofaan argachuu dandeessi jechuun gochi Israa'el gochaa jirtu gowwummaa fi dadhabina isheeti jedhan. Nasrallaan kan haa jedhan malee humni ittisa Israa'el Hizbullaa daangaa Libaanos irratti loluuf qophii ta'uu fi uummatni Libaanos Hamaasiif jecha akka hin miidhamnes dhaamsa dhaamaniiru. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Israa'el Biniyaam Netanyahuun marii Antoonii Bilinkeen waliin taasisaniin boodas lola akka hin dhaamne dubbii isaaniin hubachuun gabaasni Aljaziiraa fi BBC ni addeessa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya waaree kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Qophiilee keenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.